qaawwi jiru hoo maali? Araarumti kunuyyuu akka hin taane yookaan immoo rabboon dura kaasuuf yaalteerta adeemsa keessa araarra warri hin barbaanne jiru beekamaadha jechuun warri dura seenaa keessatti warri Oromoof tuffii qaban araara kanan barbaadanii yoo Oromoon tokko ta'e akka mo'aman hin beeku isaan hin barbaadan sirriidha. Oromoo hoo qaawwi araaraa kun akka itti mul'anne kan isa taasise maali laata jettanii yaaddu? Qoreen bakka laaftoo waraanti silmiin jechuun Oromoon waan kana beektaa bifa lamaan itti fayyadamu. Jechi silmiin bakka laaftu ciniinti jedhuu fi jechi qoreen bakka laaftu waraanti jedhu jechamoonni isaanii yookiin sookoof sorgoon isaanii itti fayyadamuu yaadan jechamoo tokko natti fakkaata. So wanti inni kana kaasee fi yeroo itti kan ofii caala ormaa leellifannu kanatu beektaa xiqqoo si dhukkuba. Namni waanuma ofii mi'eeffata jennaan waanuma ofii jabeeffata jennaan keenya hadheeffannee kan ormaa kana jabeeffachuun kan ormaa kana jala yaa'uun kan ormaa kana sodaachuu kanatu nutti mul'ata beektaa. Maaliif jennaan sila namni beektaa jalqaba akka aadaa Oromootitti boroodhuma ofii dursa. Boroodhuma ofii safeeffata. Namicha boroo isaa safeeffatu namicha waan uumaa mana isaa safeeffatutu kan olaantummaa warra kaanii sana kan isaa gonfatee kan warra kaanii sana ofirraa qolata silaa beektaa. Amma wanti keessa uume waanuma gidduu kana jiru yeroo si kaasu kana wal qabsiisee dhimmoota amantaatiin wal qabatanii wantoonni kaa'aa turan wantoonni jedhamaa turan wantoonni karaa miidiyaa adda addaa turan naanna'aa turan wantoonni qaamaan arginu illee heddumaa jira beektaa. Maaliif waan kana lamaan waan keenya waan Oromaa kana wal qabsiisee si kaasee waan nurratti ta'ee fi waan Ormi nu godhee faan kaasee beektaa. Wanti Ormi nu godhe maalinni yeroo itti ati waan Oromoo taateef waan saba Oromoo taateef akka sabaatitti akka Oromootitti waan sirratti deemu jira waan nurratti deemilleetu jira arrafamta. Wanti ati kan kee dhiistee kan isaanii jabeeffattuuf maalin nire wanti kan kee muhadheeffattuuf maalin innu barre si hadheeffateera si arrabsaa jira waan Oromoo ta'eef gabbee yeroo darbe qeessin tokko taabota baasee gabba'ee maqaa Prime Minister yaame qeessidha abbaa amantaati hayyuu amantaati. Waan Prime Ministeriin Oromoo ta'eef yookitti akka sirnaatitti waan nu arrabseef kaasaan jiru. Akkuma waliigalaatitti gaafan kaasu waan kana. Waanuma biyya addunyaa kanarratti hin argine argaa jirra biyya Itoophiyaa kana keessatti. Maaliif jennaan abbaan amantaa akkin ani beekutti akki dhaloonni akki addunyaan beektuttis abbaan amantaa nagaa lallaba malee waraana labsu. Abbaan amantaa isa wallole araarsi jedha malee bayi ajjeesin jedhu waraana deeggarisin jedhu. Abbaan amantaa siyaasa kamuu akki nuti beeknutti akki saayinsii isaa jedhuttis akki dhaloonni ittiin dhaalaa dhufe piraaktikaalii isaas argaa turreetti ani parsanaalii akkan argaa turreetti gaafa qaamni ta'e illee wallolu abbaan amantaa nagaa labsa nagaa lallaba. Garuu haalli jiru jabaataa dhufee amma sadarkaa akkamitti jira? Sadarkaa abbaan amantaa waraana labsuu jira. Sadarkaa abbaan amantaa gabbayyi abbaa barbaadde ajjeese jedhee kallattii kaa'atu jira. Sadarkaa itti abbaan amantaa huccuu akkasii baasite siyaasaa barkun. Biyya kana keessatti hayyuu siyaasatii fi hayyuu amantaa walii wallaalleerra. Ani parsanaalii amma hayyuu siyaasatii fi hayyuu amantaa biyya Itoophiyaa kana keessatti bitaanatti galaa jira beektaa. Gar keenya immoo gaafa dhuftu abbaan amantaa Oromoo tokko gabbayee afaan kootinan lallaba afaan kootinan waaqeffadha. Afaan kootinan amantii koo barsiisa gaafa jedhu hidhaatu jira mana irratti diigutu dhufaa jira jechuudha argaa jirra. Kana keessa waan eebbifamoo Abunee Gabri'eel hangafa Phaaphaasii Wallagga Lixaa irra ramadame gaafa fakkeenya fudhan. Kalee malee dheengadda manni isaa irratti diigame. Manni sun sababa diigameen hiccitii isaa qabatamaa walii gala beekuullee baadhu guyyaa inni itti
miidiyaatti gabbaanii ibsa kennanitti manni sun mana seeraan alaa ta'uu danda'a. Rakkoon addaa jiraachuu danda'a. Waan mootummaan mana sana waraana ergee diigsisee ibsatu beeka. Garuu diiguun barbaachise yoo ta'e ajandaa kana wal qabsiisuun maaliif barbaachise? Yeroo itti ajandaan kun jirutti namicha kana qeesii kana hidhuu qofa argan malee gammachuu diinatii fi qaawwa meeqa akka sirnatti banaa jiran akka sabatti banaa jiran argaa jiru laata warri kun waan argaa jiran natti fakkaata. Jarri kun gamnaa beektaa? Jarri kun diinqa ofii keessatti ol deebi'aniit diinqa isaanii keessatti warreebaniiti waa meeqa wal godhaniiti gabbaanii alatti tokkoom. Keenyoo alattis manattis tokkummaan qabu. Kana wal nyaatu argitaa jechuudha. Kuni maal gochaa deemaa diinaaf qaawwa babal'aa banaa deema. Kun ta'uu hin qabu. Walumaa galatti maal jechuun barbaada? Ammallee akka dhuunfaa kootti wanti hin jechuu qabu yoo jiraate mootummaan amantii keessa galuu danda'u hin qabu jedheen amana. Abbaan amantaa siyaasa keessa galuu danda'u hin qabu yoo jiraate illee tarkaanfii irra fudhatamu qaba jedhee. Yoo irra fudhate illee wal qixaan akka heerri fi seerri jedhutti tarkaanfii fudhachuu danda'u qaba mootummaan. Akka amma argaa jirrutti garuu achirratti haqummaan waan jiru natti fakkaatu. Haqummaan waan jiru natti fakkaatu garee tokko miidhaa garee tokko waan dhugamu natti fakkaata. Lammeessoo taphni siyaasaa eeriyaa yookitti naannawaa manneen amantaa kanarratti taphatamu osoo gahee gaarii natti fakkaata. Maaliif hawaasummaa balleessaa jira? Waliin jireenya hawaasummaa hawaasni tokko waliin jiraachuu keessatti amantii jechuun maali? Matummaan isaatu hiikummaan amantii jedhuyyuu hawaasni tokko wal danda'ee akka waliin jiraatuuf dhaloonni baroota hedduu dura kalaqa dhala namaatii jedha saayinsiisa. Dhaloonni kun wanti inni ittiin waliin jiraatu inni guddaan amantaadha, aadaadha. Aadaa keessas ba'aa jira, amantaa keessas ba'aa jira. Abdiin biyya kanaa boru maal inni ree? Kanaaf taphni naannawaa siyaasni naannawaa amantaa kanarratti taphatamu osoo dhaabbate abboonni amantaa dhimmoota siyaasaa keessa galanii lallaaqaa jiran kunillee osoo dhaabbatanii of ilaalanii kan jedhu yaada qabaanii eeriyaa amantaa kanarratti. Muleen asirratti wanti nu dabaltu jiramu kan itti aanutti ajaa'iba. Yaada rabbirratti wanti na dabalu maal inni baay'ee miti rabbirraa waan hundumaayyuu dubbateera. Ammas har'as borus iftaanis qaamni biyya bulchaa jiru kuni namoota seera cabsan warroota daangaa darbanii akkanatti sabaaf sablammii biyya kanarratti dhiibbaa uumaa jiran kana yoo danda'ame sirni Interpol jedhamu bara sirna wayyaanee keessa sirni ijaarame jira. Namoota san gama saniin akka seeratti dhiyaatan akka godhu. Lammata immoo asuma biyya keessa taa'anii as naannoo lakka 6 kiiloo jedhanii bakka waaman kana daaqoniin madaalamii beetakiristaana madaalamii keessa taa'ee Oromoo irratti saba guddaa kanarratti ibsa kennaa oolu jira. Namoota akkana kana to'achuun maaliif dadhabame? Mootummaan ergama biraa qaba waan jedhu san keessa galaa jirra beekta. Nuti kan barbaadnu amantaa namaa dhiibaan jirru, mirga sabaaf sablammii dhiibaan jirru, inni guddaan mirgi saba kanaa, maalummaan saba kanaa, maalummaan Oromoo haa kabajamu. Hamma wanti kun hin kabajamnetti immoo hamma wanti kun hin raawwatamnetti mootummaan adeemsa isaa waan kana hamma hin sirreessinetti nageenya biyya kanaa inni fayyadee yaadu. Maaliif uummata dallanaa jira. Uummanni mootummaa keenya maaliif akkana jedhame? Akkamitti mootummaan keenya tuffatamee akkana jedhame jedheet gungumaa jira. Mootummaan keenya garuu uummata keenya irraanfateera. Kun immoo sodaadha. Waggaa 150 ol gaafa biyya kana bitan warri sirna amantaa kana baay'ee leellisan, sirna afaan Amaariffaa kana leellisan hin sodaanne mataa keessa korokkomaniit, dhaaniit, waqaraniit bulchaa turan. Eeyyan carraa miti qeerroo 10,000 oltu 5,000 akkuma jedhame san
miidiyaan beeku ta'uu danda'a. Kumni shan garuu kan dhokatee hafe sirna kana fiduudhaaf nadhii gammadaa akkoo as buutee isaa dhabne bar. Kaffaaloo ijoollee meeqatu daandirratti kottee hincitee nama meeqa dhabne bar. Maaf kun mul'achuu dadhabame. Sirna kanatu godhee sirna kaleessatu godhee. Sirni kaleessaa gara jabina waan akkana kana uummata Oromoo irratti gochaa ture. Har'a garuu bara sirni qeesii jechuudha. Sirni qeesii namichi amantaa keessa dalagu tokko gadi bahee taabota baachisee taabota dhaabee uummata bal'aa kana abaaraa oolu kana ani mootummaan jira jedhee tooyi amanaa hin jiru. Osoo uummanni jiraachuu baate amantaanis aadaanis jiraachuu wayi mala. Hin jiraatu. Kanaafuu uummata kabajuun dirqama. Uummanni kun hin jirre ta'e aadaan afaan amantaan jennu kun hin jiru. Siyaasni illee hin jiraatu. Siyaasni illee hin jiraatu. Kanaaf uummata waan amma dubbanne kana kabajuudhaaf uummanni kun kabajamuu qaba. Jiraachuudhaaf uummanni kun kabajamuu qaba. Uummata kana bakka hin kabajneef hin kabachisnetti nan kabajama jedhamee hojii hojjenna jedhamee gadi baanii waan adda addaa dubbachuun baay'ee ulfaata. Kana wal qabatee immoo tasgabbaa'insi yookaan immoo qaala'insi jireenyaa yeroodhaa yerootti kan kalee caala dubbanne caala har'a immoo baay'ee hammaachaa jira. Uummanni kun raaga cimaa argaa jira yookaan immoo burjaaja cimaa keessa waan badaa keessa jira. Uummanni kun callisuun isaa isin sodaachisu. Warrumti immoo dhimmi kana ilaallatu iyyuu immoo maaliif callisan? Haa ta'u mootummaan yeroo garaagaraa waraana irra jira jedha. Kun yeroo hundaa akka sababaatti fudhatamuu ni danda'a. Ani kana akkamitti fudhasiite? Akka cabinsa sirnaatti fudhadha. Sirnichi cabeera. Sirnichi immoo kan cabe uummata keessaa bahee ni miti. Namoota sirna kana nutu ijaaree jedhuuni. Sirna kana ijaaree sirna kana kan fide sirna kaleessa nama nyaataa sirna kaleessa ilma namaa dhaabbataatti qotee awwaalu sana ofirraa buusee sirna koo ijaarradhe jedhee uummanni kun sabni bal'aan kun gammadee garuu namoonni uummanni kun sirna kana nuu geggeessa jedhantu sirna kana cabsaa jira. Murna xiqqoo ofitti fudhatanii ofii isaaniitii akkuma jira isaaniitti ta'anii jechuudha. Fakkeenyaaf kaleessa nuti ani loltuu wayyaaniti wattaaddara wayyaaniin ture wattaaddara wayyaan irraa achi keessa teenye miseensa kaafa'oo turre miseensa kaafa'oo keessaa sadarkaadhaan adda hamma miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'utti taanee tajaajillee sirnarraa dhaabarraa dhaabatti ceenee umrii keenya ijoollummaa achitti xumurre bitta. Umriin keenya ijoollummaan xumuramus sirna har'a jiru kana firna jennee osoo nu ittiin gammadin sirnichi garuu nu nyaates nu nyaachises. Kana gaafan jedhu sirnoonni kaleessa wajjiniin turre keessaa fakkeenya amma namoonni hoogantoota adda bilisummaa Oromoo ta'an hedduutu turan. Har'a Jaal Mardaasaa Qajeelaa Mardaasaa hooganaa adda bilisummaa Oromoo turanii har'a qaama mootummaati. Kaleessa isaan qabsaa kan turanii uummanni Oromoo kun miidhamaniiru. Afaan isaaniitiin dubbataa hin jiranii. Oromoon afaan isaatiin gabaa bahee midhaan gurguratee midhaan bitatee galaa hin jiru. Uummanni kun barumsa barachaa hin jiranii. Afaan isaatiin barachaa hin jiru. Qeesaa manni barnootaa hin jiru. Manni yaalaa hin jiru. Qeen Oromoo amma saba kanaa waan itti tajaajilamu hedduu baay'ee hin qabu jedhanii aarsaa guddaa kaffalaa turan. Har'a iddoo har'aa kana ga'aniiru jechuudha. Har'a qaamni adda bilisummaa Oromoo bosona jiruu fi yookaan immoo waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiruu fi qaamni mootummaa biyya kana bulchaa jiru gidduu seenanii alatti odoon taane biyyuma keessatti maaf araarsuu dadhaban?
iccitii mootummaas ni beeku jarri kun. Iccitii warra alatti hafe warra bosonatti hafes ni beeku. Uummanni Oromoo koo nama gidduu rafee wayyaan hanqate ta'aa jira bara. Uummanni Oromoo nama gidduu rafee wayyaan hanqate ta'aa jira. Uummanni Oromoo qaama dakana jiruun hin tumamu. Qaama as jiruun hin tumamu. Qaama mootummaatiin hin tumamu. Uummata kana dadhabsiisuun jarreen kana lamaanii boru uummata kanarratti maal fida? Kanaaf qaama adda bilisummaa Oromoo keessas yaa ta'u qaama kaafa'oo keessaa qaamni mootummaatti makamee har'a mootummaa waliin hojjetaa jiru kalee kan qabsaa'aa ture dhimma mataa dhuunfaa isaatiif akka ta'etti hin fudhadha. Maaliif? Namni qe'ee lama gaafa wal lole maanguddoo qe'eetu araarsa. Kuni garuu kaleessa qaama lachuu keessa namni ture. Kaafa'oo keessas aba'oo keessas namni ture har'a qaama mootummaa wajjiniin jiruudha. Moo qaama mootummaa isaanii ol jirutu jara kana waan baay'ee daangessaa jira. Hokkas ta'e maaf wajjin hojjetu? Mulee kanaan wal qabatee rabboo atis kanaan wal qabatee wanta kanaaf kaastan akka nan barbaadu haaluma amma irratti haasa'aa jirru kanaan wal qabatee kan uummannis jedhudha. Amma uummanni biyya kana bakka bu'aa qaba jettanii yaaddu isin yookaan immoo gartuu siyaasaa qaba jettanii yaaddu? Oromoon gartuu siyaasaa qaba jettee yaadda? Akkuma biyya kanaatittuu gartuu siyaasaa jira jettanii yaaddu isin? Anu uummata bakka bu'ee akka uummataatti kan bu'u dhiigni uummataa dhiigasaa kan ta'e bo'oon uummataa imimmaansaa kan ta'e jira jettanii yaaddu? Baay'ee ulfaata. Suni jira jennee yaaduudhaaf. Akka Oromootti ani akka ilma Itoophiyaati. Itoophiyaa keessa jiraachaa jira. Itoophiyaan immoo sabaaf sablammii hedduu qabdi. Sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessatti argaman keessaa immoo uummanni Oromoo tokko, uummata Oromoo keessaa immoo ani ilma Oromooti. Akka ilma Oromootti yeroo ammaa kanatti wanta akkasii sun jira natti fakkaatu. Gartuun siyaasaa kan uummata bakka bu'ee uummata kanaaf nan hojjedha jira jedhee hin yaadu. Maaliif yoo jettee gareewwan siyaasa lamaaniitu kan bosona jirus kan mootummaa ta'ee jirus ofiif wal dhiibaa jira. Kana keessa immoo uummanni cagadamaa jira, haammamaa jira, qeesarraa buqqa'aa jira, beela'aa jira. Uummata beelessitee, uummata dheebossitee dhaloota har'a si faana hojjechuu danda'u hojii dhoowwitee dhaloota har'a biyya kana ceesisuu danda'u daangessitee anatu biyya kanaaf abbummaa olaantummaadhaan qaba jettee yaadda yoo ta'e umriin mootummaa kanaatis gabaabaa ta'a. Uummata kana bakka bu'ee nan hojjedha jedhee bosona kan jirus uummata keessaa bahe kana ofitti qabee falmiitti jira waan ta'eef anigaa falmiitti jira. Mootummaan kun sirrii haala gaariidhaan deemaa hin jiru. Mootummaan kun uummata Oromootiif waan gaarii hojjechaa hin jiru jedhee bosona galee garuu uummata kana miidhaa sangaa qabu jalaa qalatee nyaata yoo ta'e horii qabu gurgurchiisee birrii saama yoo ta'e har'a baaniituma abbootii qabeenyaa walitti qabanii abbootii qabeenyaa saaman yoo ta'e boru eenyu bulchuudhaaf waan sana godhu. Kanaaf warri bosona jiranis dhugaadhaan yoo ta'e dhuguma qabsootti jiran yoo ta'e uummata ofitti qabanii ana ofitti qabanii eebboo rabbirraa ofitti qabanii adeemsa siyaasaa barsiisanii siyaasni biyya kanaa kana fakkaata nuti Oromoodhaaf manaa baane jedhanii uummata isaanii wajjin qabsoo akka gaggeessanii qaamni mootummaa immoo lakkii anis uummatuma kanaaf uummata Oromootiif uummata Itoophiyaa kanaaf dhaabbadhe jedhee yaada yoo ta'e uummata Oromoo dararamaa qeerraa buqqa'aa jiru kana
warra bosona jiru kanaa walii galee mootummaan kun mootummaa Oromoo keessaa bahe waan ta'eef waan waraanni bilisummaa Oromoo barbaadu irratti mari'atanii namoota eejii kiyyaaf eejii keetirra jiranii bara umrii kiyyaa fi umrii keetirra namoota jiran har'a bosona kilaashii hidhatee kan jiru nama biraatii miti. Ijoolluma ollaati bara ijoollee nuti beeknu bara ijoollee kana immoo mootummaan biyya kana keessattuu mootummaan naannoo Oromiyaa maaliif hojii akka dadhabe anaaf gaafidha jara kanarratti. Hamman quba qabaadhutti waraanni bilisummaa Oromoo har'a bosona jiru mirga uummata kanaa haa kabajamuudha. Sana immoo mootummaan fi isaan maaliif walii galuu dadhaban waan baay'eetu jira bara nus waan baay'ee argaa jirra mirgi saba kanaa kabajamu. Mootummaa Itoophiyaa mootummaa Oromoo keessaa bahe aduu guyyaa baateen gadi ba'anii gimbaarii si dhoofna eega jedhanii namicha kana borodoo gabbaanii gimbaariidhaani uummanni kun meeramitti gora eenyutti hafa maaf nu jalaa bade kun saba kana maa nyaachifne saba bal'aa qabattee saba xiqqaa duuba kaachuun immoo maa faayidaan qabu. Saba bal'aa kana qabattee saba xiqqaa hammachuun garuu hin salphata. Wanni nu galuu qabu jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaas haa ta'u mootummaan federaalaa. Ofitti akka nu deebi'u qaama bosona jiru waliin marii gaggeessee waan qaamni bosona jiru barbaadu Oromoo waan ta'eef waan isaan seeraan ala gaafii gaafatan yoo ta'e abbootiin gadaa jiru abbootiin amantaa Oromoo baay'eetu jiru abbootiin amantaa Tigraay jiru abbootiin amantaa Dabuub Sumaalee Affaar Hararee jiru Itoophiyaan naannolee 9-11 geejjetti har'a naannolee kana keessaa abbootii gurguddoo waamanii biyya keessatti waan kana xumuruu akka qabu mootummaan dhaamsa isa jalqabaati dhaamni kun. Waan ta'aa jiruu fi waan godhamaa jiru waan arganuuf jechuudha. Uummanni beela'eera. Uummanni midhaan bitatee nyaachuu dadhabeera. Namni kaleessa qansiraa hojii guyyaa hojjetatee dhagaa baatee jiraatu har'a iddoon itti hojii guyyaa hojjetan hin jiru. Namni kaleessa baadiyyaatti qoraan baatee qoraan falaxatee gabaadhaan dhaqee gurguratee waa bitatee ittiin deebi'u daandiin cufaadha. Kanaaf malaaf fala barbaaduun dirqama mootummaati. Malaa fi falli dirqama mootummaati. Yoo kana hin goone ta'e jiraachuun biyya kanaatis jiraachuun uummata kanaatis gatii dhabaa deema. Mootummaa Oromoo keessaa bahe kanallee ni tuffachiisa. Uummata laaluun dirqama ta'a jechuudha. Mootummaan of qofa odoo hin taane uummata laaluu qabu. Mootummaan uummata hin laalle taanan hin jedhan bara sirna Haayila Sillaasee jedhu nan dhagaa namoota jajjaboo wajjiniin yeroo waa dubbatan. Keessattuu uummanni Oromoo maal jedha jedhan Haayila Sillaaseen yuunivarsiitii galee keessattuu Tuulama maal dubbatee jedhan. Tuulamni hin sirbee jennaan tuulamni sirbinaan nuufis nuu dhumte jedhan Haayile Sillaaseen. Maaliif kana jedha sitti fakkaate? Lafti Oromoo tuulamaa kutaalee Oromiyaan qabdu keessaa lafti tuulamaa tokko yoo ta'u lafti Oromoo tuulamaa amantaadhaan afaaniin aadaadhaan lafa bitame. Namni isaallee lafa odoon namni isaallee nama odoon jaalatin kiristinnaa ka'e afaan namaa fudhate aadaa namaa fudhate garuu afaaniif aadaa isaa jiraachisaa jiru. Har'a abbootiin keenya dadhabbii kaleessa isaan itti dadhaban irraa dhaalletti nuti har'as teenyee anaasaa jiru. Waan kun immoo akka badu dargaggoon tuulama hin eeyyamu.
dargaggoo Tuulamaa qofaa miti. Uummanni Oromoo naannoo biraa yeroo sirna kana firnu Wallagga Harar taa'ee Burraayyuu Sulultii Caancoon Sandaabni kiyya jedhee falmaa ture. Lafti kun lafa Oromoo ta'uu hubateera dhaloonni. Akka kaleessa kotteedhanii miti kan Finfinnee galu konkolaataadhaan dhufa. Akka kaleessa achi taa'ee oduudhaan loon taane miidiyaa hedduutu jira. Miidiyaan haalaa oola. Tuulamni maal fakkaata? Macci maal fakkaata? Sikoomandoo Arsii maal fakkaata? Hararmaa Jimmaa Iluu maal fakkaata? Uummatichi dhaloota qareera. Dhaloota barsiifateera. Garuu bara sirna keenya jennee keessa jirru kanatti sirna keenya nutu ijaare mootummaa keenya jennee waan baay'ee gochaa jirru kanatti sirni keenya saba kana xiqqeessee ta'iin namoota sirna kalee leellisanii nurratti ta'aa jiru boru tokkoon keenya seenan nu gaafata. Akka kalee miti dubbannee waan irra dabarru doon taane dhoksaatti mana keessatti haasofnee waan irra dabarru doon taane barichi mara miidiyaan addunyaa mana keessa teechee waan ati haasofte lallabaa ooludha. Eeyyan hundi isaan immoo humna barate humna waan baay'ee beeku humna waan baay'ee argee as ga'e har'a ani qaama mootummaati jedhee teessorra taa'ee asiif achi wanni jechaa namoonni oolan baay'een isaanii qe'ee isaanii deemaa hin jiran. Kan qe'ee kee akka hin deemne si gochaa jiru immoo ilma ollaa keetiiti. Ilma ollaa keetiitiin akkamitti haramuu dadhabdu? Akkamitti walii galuu dadhabdu? Yoo ilma ollaa keetiitiin waliin galle orma wajjin walii galuu hin dandeessu. Gimbaarii rukutii namichi jedhe sun ofumaa fudhufee sirkuta godhu. Kanaaf itti yaadamuu qaba. Qaawwa banaa jirra. Qaawwa banaa jirra. Qaawwi ofii keenyaa banne kun immoo saba kana nyaata. Saba keessaa baane uummanni Oromoo jiraachuu qaba. Moo maallatti fakkaachaa jira sitti fakkaate amma yeroo baay'ee waan baay'ee gaafa laalu dhaloonni amma jiru kun daameeji ta'ee dhaloota amma jiru kana balleessinee kun dhaloonni umrii isaanii umrii waggaa 10 gadii ta'e qarree baasna waan jedhu yaanni jedhu tokko jiraachuu danda'a. Sunin ta'a dhaloota kana balleessitee dhala tokko balleessitee dhala biraa ganaa fiddee qaroomsuudhaaf umriin keetu siin eeyyamu. Gaafa ati dhala kana hin fidee qaroomsa jettu umriin kee deemaa gaafa sana wanti har'a sitti mi'aaye kun borummoo sanaa ol sitti mi'aa hamma umriin kee dabalaa deemu. Kanaaf wantoota akkanaa kanarratti mootummaan amma jiru kun keessattuu mootummaan naannoo Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo bosona jiru waliin irra deddeebinee yeroo baay'ee dubbanneerra dubbachaas jirra fala guddaa itti laachuu qaba. Daandii yoo deemne maaltu nu muddachaa jira? Qaamni mootummaa ati har'a ogummaa keetiin gaazexeessadhaa. Gaazexeessaa jechuun siyaasa kamirraayyuu nama bilisa ta'e eessumaayyuu deemee nama hojjechuu danda'u jedha seerri. As wantootadhaa kaatee gabra gurraacha gaazexee hongeecheen deebitu. Uumamaan Oromoon rifeensa qaba. Abbaa goofareeti. Akkanumatti silaalee qaamni mootummaa qaamni miliitarii uffate. Ati shaneedhaa siin jedha. Bakka shaneen oolu bakka waraanni bilisummaa oolu hin beektu ati. Gaafa akkasiin jedhu maaltu sitti dhaga'ama? Oromummaan si miidhaa akka jiru sitti dhaga'amu? Maaf Oromummaa keenya miidha sirni kun? Kaleessa koo sirni nun miine bara sirnichi koo Oromummaan miine bara. Ilmi baadiyyaa dulloota isaa ilmatee afaan isaatiin sirbaa akkuma durattatu jette gaafa gamtuuf maal jedhe? Sii bahe kunoo sii bahe yaa abbaa lafaa sii bahe yoo mujjaan dallaa sii ta'e
yoo quraan daboo sii baye yoo jaldeessi waabii ta'ee jedheen. Kaleessa dhiigummaadhaan afaanin aadaa isaatiin Oromoon hin tumamne hin cunqurfamne goofareedhaan hin miidhamne sirna baadhu jedhanii hin baate haadha ofiitis qabateetuma fuudhee hara dhaloota har'aa kanatti kennee jechuudha. Garuu daandiiwwan Oromiyaa irratti hojjettootni mootummaa poolisiin sirna gaachana sirnaa inni jedhan kun of sirreessuu qaba. Keessattuu dhalataa Oromoo namni ta'e fuula kee ilaalee ati shaneedha wanni jedhu suni dhaabbachuu qaba. Waan yeroo baay'ee irra deddeebinee ilaalaa turre waan ta'eef. Irra deddeebinee ilaalaa turre argaa turre iddootti dhalne dhaquudhaaf kan sodaachaa jirru qaamota mootummaa daandii irratti fittashaa gochaa jiran jirumi sakatta'insa isaan sodaachaa jirra harka caaluma nuti. Baay'een jechuudha. Moo qaamni mootummaa isaan sodaatetti ilaata kanaaf moo akkami dubbiin isaa? Mulee. Kanaafi uummata kanaaf haa yaannu saba bal'aa, saba arjaa, saba bishaan yoo gaafatte aannan sii kennu, saba beela'ee yoo jettuun biddeen dachaasee sii kennu, saba bakka hin buldhabee yoo jettu halgaa ofiitirraa bu'ee si raffisu, saba ofirraa uffata isaa baasee sii kennee ittiin qe'ee dhuftetti si deebisu miidhuun seenanis nama gaafata. Cubbuudhasii. Cubbuudhasii seerris si gaafata. Xumuradheera. Mulee galatoomii. Egaa jechuun ani isinirraa waan baay'een hubadhe wanti jiraattetis wanti argitu jira. Wanta ammaa sitti ka'aa ture waanuma nurratti ta'aa jiru yookaan immoo wanta argaa jirrudha waan ta'eef nuska waan isin kaasan irratti wanti ani akka nama tokkotti wanti hin dabalu hin jiru. Rabbi nutti yaa araaramu jenna. Qalbii isaanii walitti nuufaa deebisu uummanni keenyallee tasgabba'u biyyi keenyallee tasgabba'u jenneetu bira dabarra. Sababni nuti kana kaasneef akka nama siyaasattu osoo hin ta'in akkuma rabboon dura kaaste muleenis akkuma kaaste qaama siyaasaa tokko bakka buunee yookaan warra dakaa deeggarree warra garanaa dhiibneetii miti warra garanaa deeggarree warra garasiis dhiibnee miti yookaan immoo dugda itti garagashinee miti. Rakkoon jiru ka'uu qaba. Maafiin rakkoo kana kan kaasuu qabullee silaa namoonni uummata bakka buunee jedhanii aangorra jiranis yookaan immoo bakka ta'e kan jiranis maqaa uummataatiin kan socho'an waan kana lallabuu qabuyyuu araaramuu kanarratti illee waan baay'ee hojjechuu qabuyyuu Oromoon akkuma isin dura kaastan kaleerra har'a wal rakkisaa jira, walitti cabsaa jira, walitti cufaa jira, hiraara hamaa keessa wal galchaa jira kan jedhu san kanaafuu rabbi nutti araaramuu dhagaa dhumarratti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya isa daawwattan fakkaataa jara lachuu yeroo biraa argadhee carraa biraatiin hamma deebinee wal agarrutti turtii gaarii isiniif haa ta'u jennaa galatooma.